Madaamin tikeettii kuttee paaspoortii isheefiin tikeettii ishee itti laattee geessitee eerpoortiitti buuftee biraa deebite jechuudha. Ji'a sadii gidduutti biyyarraa kan ishee dhuftes ji'uma sadii gidduutti walii galtee dhabuu yookiin immoo wal dhabinsa madaamiifiin obboleettii kana gidduutti uumame waliin bakka hin barbaadu jechuun geessite eerpoortii buufte jechuudha. Eerpoortii irraa baasanii geessaniitiin lafa buute yookiin immoo bakka isheen buute oksanii jiru. Mee viidiyoo kana asirraa dhaggeeffadhaa. Waan obboleettii kana irratti raawwatamaa jiruu fi waan ilmi Oromoo sabni tokko walirratti raawwachaa jiru dhaggeeffadhaa. Kuno amma jechuudha namoonni baay'een TikTok irra guyyaa kana yeroo guyyaa 4-5 adeemaa jira jechuudha. Viidiyoolee irraan ejjenne callisee ilaalaan ture. Garuu ammallee irra deebi'anii har'amoo bor galti mucaan kun jedhame barbaadamaa turame jechuudha. Ammallee abadan abamaa taatee jirti mucaan kun jechuudha. Akkuma beekamu obboleettiin kun biyyarraa kan ishee dhufte ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 biyyarraa dhufteeti mana madaamii akkuma keenya hojjechuudhaaf dhufte. Erga mana madaamii galteeti immoo madaamii wajjin walii galuu dadhabanii gaafa walii galuu dadhaban madaamiin kallattumaan tikeettii kuttee paaspoortii ishee itti laatte geessite eerpoortii buufte biraa deebite jechuudha. Gaafa isheen biraa deebitu obboleettii kanaan immoo ijoolleen Oromoo saba Oromoo kan ta'anii eerpoortii keessatti arganii fudhatanii galan jechuudha. Obboleettii kanaatiin fuudhanii galanii hin beektu namoonni baay'een kootu hojiin hin jira maal goota biyya galtee jedhu. Dhugumas immoo gaafa manaa baanu jechuudha maal ji'een ji'a 3 kanatti biyyatti deebi'a jenna baay'een keenya jechuudha nama gaddisiisa. Ji'a 3 gidduutti wanta itti kasarree biyya kana akkaataa itti dhufne yookiin miindaa ishee fudhatteetti yookiin hin fudhanne harka ishee duwwaa gaafa gara biyya isheetti gali jedhanii baay'ee tokko nama aarsa. Haa ta'uyyuu malee qaama guutuu nagaadhaan biyya ofiitti galuun immoo kan nama gammachiisudha. Egaa gaafa immoo keessa darbe eerpoortii miti nama biyya kee ija keetiin gaafa agartu gammachuun akkamii akkasitti agahamu namni baay'een hin beeka. Egaa obboleettiin kun kottuu nu faana galii jedhanii obboleettii kana fudhatanii galan jechuudha eerpoortii irraa. Isa isheen gara biyyaa galuuf kaate akka isheen biyya hin galleef kaansel godhaniitiin fuudhanii gara manaatti galan. Warri kun warri akkas bakkee irraa waraqaa qaban akkasumas hin qabaanne warreen bakkee ejjetan obboleettii kana arganii fudhatanii galan jechuudha. Fudhatanii galanii haadha maatii ishiitti dawwalanii nuyi nu bira jirti jedhanii nuyi ijoollee Jimmaatii nu bira jirti galchuuf madaamii ishee eerpoortii geessite jennaan nuti immoo fuunee hojii sii barbaanna nu bira taa'i jennee fudhannee gallee jirraa jedhanii siimii ishee fuudhanii caccabsanii akkasuma immoo appilikeeshinoota isheen bilbila ishee irraa qabdu feesbuuka ishee hunduma rimuuf irraa godhanii irraa dileetii godhanii bilbila qofa itti laatan jechuudha. Qofa itti laatanii maatii isheedhaan immoo karaa keenya nu dubbisaa asirraan nu dubbisaa nuyi seeranii sodaata. Akkuma beekamu hin beekama obboleettii kana walumaa galeetti madaamiitu ishee geessee ishee gal isheedhaan jedhee malee mana madaamiirraa waan badde hin qabdu. Otoo mana madaamiirraa baddee madaamiin lookeeshinii siimii ishee sanaatiin bakka obboleettiin kun jirtu sirriidha. Siimii qabattee gaafa manaa baddu gaafa mana madaamiirraa baddu siimii kee qabattee badde taanaan ni qabamta. Maaliif ennaan argatu ati mana kam keessa yoo jiraatte iyyuu lookeeshiniidhaan siimii kee beeku taanaan bakka ati jirtutti dhufanii si qabu. Boolla keessa nama baasu keessaafuu namni Saudi Arabiyaa jechuudha. Boolla keessa qofforanii si baasu siimiin si harka jiraannaan. Innaa ijoolleen sun immoo walitti nu qabsiisuu danda'ama waan ta'eef jedhanii siimii sana fuudhanii caccabsanii jechuudha. Garuu caccabsuun isaanii yookiin immoo appilikeeshinoota sana irraa balleessuun isaanii gaarii ta'ee otoo jiru obboleettii kanaaf bakka buusuu qabu turan. Siimii harkatti laachuu fi qabu turanii kabiraa bitanii. Kan madaamiin hin beekne kan namni hin beekne ofii isaanii laachuu fi qabu turan erga fuudhanii galanii erga nuti Oromoodha wal gargaarraa sabadha dhiiga tokkodha biyya tokkodha waliin jedhanii bitanii kabiraa laachuu fi qabu turan. Akka isheen ofii ishee maatii isheetiin akkasumas immoo
nama kan faanallee wal quunnamtu godhuu qabu turan. Obboleettii kana harkaa fuudhanii ka'anii fuudhanii erga hunduma irraa balleessanii mana itti cufanii hin baatu gadi jechuun xiqqoo namni yeroo gaafa teenshinii keessa galu gaafa aaru dhugaa sammuumsa maraatu ta'a jechuudha. Obboleettiin kun na baasaa nan ba'a naa kennaa ishii paaspoortii koo naa kennaa nan paaspoortii isheetillee kan ishii harkaa fuudhanii paaspoortii isheellee oowwatanii jechuudha. Otuma kanaan jiraniiti ijoolleen barbaadanii biirootti gaafa dawwalanii obboleettii kanaatiin biirootti dawwalanii obboleettiin akkas taatee jirti jedhanii gaafa itti man biiroon fidaa jedhee jechuudha. Fidaa jedhee biiroo yookiin hojii barbaadaa fi yookiin immoo deebisee biyya gashuu danda'a ture. Biiroon hin ifanne homa tokko hin goone fidaa nu bira fidaa jedhee biiroon itti hime. Gaafa biiroon nu fiduu ijoollee argattee ijoolleen kan biraa ishee fudhachuuf biiroo geessuudhaaf gaafa qophaa'anitti immoo bilbila jalaa rimuuf godhanii ijoolleen kana argatan abanii amma immoo viidiyoo akka amma argitan kanatti ishii waraabanii waraabanii online irra ishee godhanii ka'anii isan booda immoo gaafa ijoolleen ishee fudhachuuf kaatu immoo baddee jedhanii jechuudha. Obboleettii kanaati baddee jirti lafa isheen buuteyyuu hin beeknu jedhan jechuudha. Wanti kun shiiradha dhugaa dubbachuuf taanaan ilmi namaa ilmi Oromoo ta'ee saba Oromoo afaan tokko dubbachaa afaan walii himachaa kana waliin gochuu kana walirratti raawwachuu jechuun dhugaa waaqayyooti ilma namaa irratti daldala jechuudha. Kuni daldaladha malee waa biraa isinitti hin fakkaatina daldala ilmi namaa amma wal daldaluu jammareera. Namni dur midhaan daldala meeshaa daldala amma bara kana jechuudha biyya ormaa keessatti namni nama daldaluu qabeera. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Maaliif jennaani akka obboleettiin kun baatee biiroo dhaqne yookiin immoo akka obboleettiin kana namni ishee gargaaru akka ishee hin fudhanneef badde jedhan. Yeroo badde jedhanii waan barbaadan gochuu danda'u. Mucaa kana gurgurachuu danda'u. Mucaa kana ittiin maallaqa guddaa hojjechiisanii maallaqa hanga kanaaf kaffali jechuu danda'u. Keessaafuu namoonni biyya kana keessatti ati waraqata hin qabdu taanaan diraamaa sirratti hojjeta jechuudha. Akka barbaadde si gochuu danda'a. Akkati seera wajjin wal quunnamtee himachuu hin dandeenye si godha. Paaspoortii si harkaa fuudhame hundi si harkaa fuudhameera garatti tochootu hin qabdu. Waan isaan si ajajan gochuu qabda jechuudha. Waan isaan si ajajan yoo isaan baalaga faana baalagachuu yoo isaan sagaagaluu faana yoo isaan dhuginyaa maal jedhan wanta isaan raawwatan dirqama mana ijaazaa keessatti akka ati faana raawwatu si godhu jechuudha. Biyya kana keessatti shamarran meeqa akka kanatti ukkaamsaa jiru. Akkamittiin fuudhanii ka'anii obbira kaa'aniitiin amma immoo gaafa isheef haalli mijate biiroon fidaa jedhee erga biiroon fidaa jedheetii immoo erga ishiin nama argatteeti baddee jirti jedhanii yeroo haadhaaf abbaatti baddee jirti intalli keessan jedhan mee hangam namatti dhaga'ama dhugaa waaqayyooti. Garaan garaa haadha deesseeti. Garaan garaa haadha deesseeti. Haati nama hundaa wal qixa. Haati koof haati ishii haati eenyuu tokkuma jechuudha. Badde yeroo jedhan ilma namaa biyya ofii keessattuu badde gaafa jedhame hangam akkama nama naasisu. Namni tokko gabaa tokko deemee gaafa galuu barfatuyyuu haati hin ciisu. Garaan haadhaa hin ciisu. Abbaan abbaa alcidha. Haati haadha deessedha jechuudha. Hin ciisu hin raftu. Akkamitti raftee bulti haati. Intalli kee badde yeroo jedhan kaleessa fuunee jirra intalli kee nu bira jirti jedhame masuulummaa yookiin itti gaafatamummaa fudhatan. Har'a immoo intalli keessan badde yeroo jedhan akkamitti baddi qoy? Akkamitti mana keessaa baddi fuudhanii mana keessa kaa'anii ka'anii eessa buute jedhamti ka? Eessa buute mucaan kun? Namuma kamiifuu kuni gaaffiidha dhugaa lafa kan buusan. Kuni sabummaan illee gandummaan illee walitti nama buusa. Akkasumallee immoo namni tokko gaafa rakkatee uffee ani saba koo argadheera lammii koo argadheera jedhee akka hin gammanne yookiin immoo akka wal shakku wal taasisa jechuudha. Kana booda namni ni wal sodaata. Maal jetta hansabni kee fuudhee si ooksu har'a bor maal jettee nama inni kanarra rakkate immoo jechuudha. Inni kanarra dhibame immoo ishii kanallee seeraan galchuuf fuudha eerpoortii galtee turte. Tarii immoo naa ba'aalaati hojjetadhee nama ta'aalaati saba koo ergan argadhee immoo jette eerpoortii irra erga isaan faana deebiteeti. Erga fuudhanii akka kanatti dhoksanii immoo boru warri dhaloota jalaan dhufan warri boodarraa rakkoon taane keessa gahan warrillee tikkeettiin arganne warrillee nama isaan gargaaruun arganne gaafa ani Oromoo argadhe jedhee gara isaaniitti achi adeemu immoo maal jedhama kuni barumsa akkamii isaanii ta'a. Dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisu
kan nama aarsu jechuudha. Anaan baay'ee na gaddisiisa. Akka kana Oromoo irratti haala kanaan walirratti ka'uunsa, wal oksuunsa, wal owwaaluunsa, wal daldaluunsa baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii kanaaf sagalee ta'a. Waan qabdan irratti sagalee ta'a. Obboleettii kana barbaada. Haadha deessedha waan ta'eef haati ishee biyyarraa cinqamaa jirti. Mucaa ishee badde jedhamte. Lafa buute hin beekamtu amma. Lafa ishee hin jirtu hin beekamtu. Duutee jirtii isaa mana kam lafa kam akka lixa hin beekamtu obboleettiin kun jechuudha. Egaa akkuma suura irratti argitan warri isheen biratti baaste ijoolleen eerpoortii irraa ishee baasan warra amma suura irratti argitani. Isheen badde immoo ishee amma suura tambineelii irra jiru jechuudha. Adaraa keessan sheer godhaa obboleettii kana gargaara.